caffeen Oromiyaa sababa hanqina roobaan ongee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mudateen lammiileen akka miidhamneef qaamolee mootummaa fi hawaasa bal'aa waliin ta'uun uummata ongeen miidhameef deeggarsi akka taasifamuuf aadaa wal gargaarsaa uummanni Oromoo ganamaa qabu cimsuun labsiin deeggaruun gahee bakka bu'ummaasaa bahuun hojii seena qabeessa hojjechaa akka jirudha. Labsiiwwan duudhaa aadaa safuu uummata Oromoo ganamaa bu'uureffatanii caffee Oromiyaan tumaman keessaa labsiin sirna buusaa gonofaa lakkoofsa 244 muraa 2014 isa tokkodha. Labsiin kun duudhaa wal gargaarsaa gaafa rakkoo fi xiiqii wal qaqqabuu fi wal bira dhaabachuu uummata Oromoo bu'uureffatee kan tumamedha. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana labsiin buusaa gonofaa hojiitti hiikamuun uummata sababa hongeen miidhamaa jiru deeggaruun hojii guddaa hojjechaa akka jirudha. Godinaalee kibba baha Oromiyaa jedhamu bara darbeetti godinaalee 8 turanii barana Arsii lamaanis gammoojjiin dabalamee godina 10 keessattidha kan mul'atu jechaadha. Sababiin isaa waggootanii 5 waqtii roobaa 5 walitti aansee almost gara waggaa 2 walakkaa ol waggaa 3 deemaa jira. Roobni roobuu dhabuun hongeen kun akka babal'atu ta'ee jira. Iddoo roobeettis baay'ee ciccitaa dhaafi gahaa rooba gahaa kan hin taane waan ta'eef gammoojjii irratti laftis ho'aadhaa haalli qilleensa isaas gogaa waan ta'eef godinaalee kanneen keessatti hongeen uumamuu danda'ee jira. Fakkeenyumaaf bara darbe bara 2014 keessa godinaalee 8 keessatti namoota miliyoona 3.2 gargaarsaaf akka saaxilamu ta'ee waggaa bara darbe waggaa guutuu mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa qindoominaan akkasumas qaamolee tola ooltotaa dhaabbilee miti mootummaas mobilaayizeeshinii hawaasaas uumuudhaan deeggarsa adda addaa taasisaa tureera jechaadha. Oromiyaa hojiilee gurguddoo hojjechuu keessaatiin tokko seera baasuudha. Labsiiwwan aadaa duudhaa Oromoo ganama deebisan hojiirra oolchuu irratti caffeen Oromiyaa hojii gaarii hojjechaa akka jirudha. Akkasumas labsiiwwan kan lafa qabsiisuu irratti hojiirra oolmaa isaa irratti maaltu hojjetamaa jira? Labsiin yeroo ammaan tanaa bahaa jiru baay'eedha. Isaan kunis karaa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo isa ganamaa sana jiddu gala godhateen akkaataa uummanni keenya kaleessatti wal gargaaraa ture. Aadaa uummanni yeroo rakkoodhaa ittiin wal bira dhaabbatee ittiin wal deeggaru balaa uumamaas ta'e balaa nam-tolcheedhaan uummanni akka hin miidhamne yeroo sanitti battalatti akka wal cinaa dhaabbatanii itti wal deeggaruu danda'an akka uummanni dandamatu waan qaban hundaan ittiin wal gargaaraa turan aadaa duudhaa akkasii uummanni keenya kaleessaa qaba. Aadaa sana ammoo qorachuudhaan babal'achuu akka qabu naannoolee Oromiyaa hunda keessatti maqaan isaa garagara akkaataan itti wal gargaaran garagara haa ta'u malee bakka hunda jira. Inni kun ammoo qorannoodhaan deeggaramee akkaataa ittiin uummanni kun itti wal deeggaruu danda'u. Bifa bittinnaa'een aadaa naannoo isaa jiru yookaan immoo akka godina garaagaraa jiru sana ammoo karaa tokkotti walitti dhufee karaa ittiin tarsiimoo mootummaa wajjiniin walitti masakamee seera tahee bahuu danda'uun seera tahee akka bahu qorannoodhaan kan deeggarame waan ta'eef seeronni amma baasaa jirru keessaafuu kan akka buusaa gonofaadha. Seera uummanni keenya kaleessaas itti wal gargaaraa turedha. Uummanni Oromoo rakkoo uumamaa fi yookaan nam-tolchee isaa qunname qofa wal bira dhaabbatee rakkoo keessa wal baasuu qofa osoo hin taane beeylada walii kannaa ilmallee waliif kanna guddifachaadhaan aadaa akkasii qaba. Aadaan sun ammoo bahee dagaagee seera tahee seeraan tumamee akka bahuuf caffeen labsii 244 baasuudhaan uummanni keenya akka itti fayyadamu akka itti wal gargaaru yeroo rakkoo wal bira akka dhaabbatu seerri kun hojiirra oolee jira jechuudha. Yeroo ammaan tanaa kana yoo laallu keessaafuu erga seera kana baasnee hojiirratti oolaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti gara godinaa 8-9 kan ta'an keessatti balaa hongee uumamaatiin hanqinni roobaa deddeebi'ee mul'achuudhaan keessaafuu naannoo gammoojjii keessatti bal'inaan deddeebi'een dhimmi kun rakkoon akkasii kun waan mul'atuuf rakkoo kana ittiin gargaaramuudhaaf uummanni wal cinaa dhaabbatee wal gargaaraatii jira. Caamsaan dheerachuun miidhaan hongee godina Booranaa dabalatee godinaalee Oromiyaa 10 keessatti babal'achaa akka jirudha. Ta'us hawaasni miidhaa hongee akka dandamatuuf qaamolee mootummaa fi hawaasa bal'aan hojii guddaan hojjetamaa akka jirudha. Hawaasni kun hongee kan akka dandamatuuf
karaa kakkaatiin deeggarsi godhama ture yoo xiqqaate uummata godin kana uummata 604 waggoota lamaan dabran deeggarsi mootummaatiin deeggarama as ga'eedha jechuudha. Kanaaf hagammaatti lubbuun nam tokko hin baane ongee cimaa kan keessatti marsa tokkotti deeggarsi midhaan 90,685 as dhaqqabaa jechuudha. Almost nearly marsa tokkotti miliyoona 600 olitti deeggarama ture. Haa taatuuti deeggarsi dhufa jiruuf bal'inni rakkoo wal waan hin madaalleef gaappii ture jechuudha. Isaan deeggarsi barbaadan gaappii ture. Gaappis jirus mootummaan naannootii fi mootummaan federaalaa wal dubbachuudhaan deeggarsa maatii 263 atattamaadhaan akka dhaqqabu godhamee dhiibamee dhufee dhaqqabaa jira. Dabalataanis mobilizationii guddaa godhuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa godinaalee Oromiyaa biiroolee Oromiyaa instituutiiwwan jiran walitti qindeessuudhaan qabeenyi bal'aan dhiibamee godin kan galee hawaasi keenya kalee caalaa dandamatee jira jechuudha. Godinaalee akka Booranaa, Baalee Bahaa, Gammoojjii Baalee Bahaa, Gujii naannoo Nageellee, Gammoojjii Gadaanu keessatti ammas roobni waan hin roobneef hongeen kun ittuma fufee gara bara bajjata 2015ttis as ce'ee namni godina 10 ta'ee dabalamee jechaadha. Hongeenis gargaaramaanis miliyoona 3.2 kan ture gara miliyoona 3.6 ol guddatee jechaadha. Kanaaf namni yeroo ammaan tana haga darbe kanatti nama miliyoona 3,665 fi 763 gargaaraa jira jechaadha. Kanaaf kun mootummaan naannoo Oromiyaa gara buusaa gonfaatiin mootummaan federaalaa gara karaa hoggansa dabalaa federaalaatiin qindoominaan hojii bal'aa hojjechaa turree jirra. Hojii hojjetamu kana keessatti lubbuun namaa bahuu hin qabu. Waan fedhee yoo ta'e mootummaan bajeta isaa allokeet godhee lubbuu namaa baraaruu qaba jedhee hojii bal'aa hojjechaa turee jira. Mootummaadhaa fi uummatas dhaabbilee miti mootummaa sirmaachisuudhaan midhaan nyaataa gosa adda addaa yookaan 7 darban kana keessatti midhaan kuntaala miliyoona 2,111,980 hamma torbee darbeetti rabsuudhaan godinaalee kurnan kana namoota hongeedhaan miidhaman kanaaf akka qaqqabu taasifamee jira. Midhaan kun gabaa yerootiin yoo tilmaamamu gara biliyoona 8.4tti kan tilmaamamu ta'a jechaadha. Maallaqatti yoo deebisnu deeggarsi kun hawaasa akka dhaqqabu ta'ee jira jechaadha. Gama biraatiin iddoo konkolaataan gahuu hin dandeenye manni deeggarsa akka argatu gabaa irraa midhaan bitatee akka fayyadamuu danda'u mootummaadhaa fi dhaabbilee miti mootummaa hirmaachisuudhaan qarshii biliyoona 1.3 biliyoona 1 fi miliyoona 392 fi 356,342 akka uummata kanaaf rabsamee kaashiin kennamee fi midhaan gabaa irraa bitatanii itti fayyadaman ta'ee jira jechaadha. Kun mootummaan naannoo fi mootummaan federaalaa qindaa'uudhaan akkasumas qaamolee adda addaa hirmaachisuudhaan kan dalagame jechaadha. Caffeen Oromiyaas hawaasni miidhaa hongee akka dandamatuuf rakkicha qaamaan bira ga'ee ilaaluun waamicha dabarsuun hawaasni akka waliif birmatu gochuun hojjechaa tureera. Caffeen keenya tarsiimoo seeraa fi hojmaata uummanni keenya bakka rakkatetti itti waliif birmatu wal gargaaru buusaa gonofaa hundeessee jira. Buusaan gonofaa rakkoo waloo qabnu hunda waloon kan ittiin hiikannu gaaddisa uummata gaaddisa Oromummaa horata keenya har'aatii fi dhaloota boruu waan ta'eef gumaata uummanni keenya boruu isaatiif ol kaawwatudha. Yeroo ammaa lammiileen keenya gammoojjii Oromiyaa keessatti hongee dheerateen miidhaan irra dhaqqabaa jiruuf dirmachuudhaan aadaa fi barsiifata eenyummaa Oromoo keenya kaleessaa har'aas deebisnee itti fufuudha. Waan ta'eefis mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama irraa eeggamu itti fufiinsaan bahachaa kan jiru ta'us deeggarsi mootummaan taasisaa jiru qofti gahaa waan hin taaneef uummanni keenya bal'aan dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa
abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen adda addaa addatti ammoo kabajamaan miseensi caffee bakka jirtanitti sosochii uummataa uumuun ga'ee bakka bu'ummaa keessanii akka baattan dhaamaa waltaanee waan qabnuu fi dandeenyuun lammiilee keenya hongeedhaaf saaxilaman cinaa dhaabbachuun gumaacha lammummaa akka taasifnu maqaa koo fi maqaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaan waamicha dabarsa. Mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma hongee caamsaan dheerachuun miidhaa namaa fi beeladaarra gahaa jiru ilaalchisee lubbuu baraaruuf hunda hirmaachisuun xiyyeeffannaan qaamaan bira gahuun hojii guddaa hojjechaa jira. Rakkoon hongee kun rakkoo ijoo naannoo keenya keessatti akkuma nageenya akkuma misooma irratti ciniinnee hojjennu sababa kanaan lammiin keenya tokkochinuu lubbuun isaa akka hin dabarre gochuuf hojii guddaa mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffatee hojjetaa kan ture ta'uu isaati. Kanaaf rakkoo kana qolachuuf mootummaan maal godheedha? Barreen gaddaa qofoo fudhanne sababa uumamaatiif namtolcheetiin namoota miiliyoona 7.3tu gargaaramaatiin ture. Miiliyoona 7.3. Midhaan nyaataa gara kumtaala miiliyoona 3tti kalaawu qarshiilee gara biiliyoona hedduutti lakkaa'amu baafnee deeggartoota garaagaraa irraa mootummaa naannoo irraa uummata Oromoo biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran irraa deeggarsa NGO garaagaraa irraa akkasumas immoo naannoleen biroos dhimma kana hubatanii deeggarsa nuu godhaniin yoo xiqqaate bara darbe lubbuun nama tokko otoo hin bahin baraaruu dandeenye jirra jechuudha. Nama miiliyoona 7.3 kana keessaa gara 600 sababa nageenyaatiin naannoo keenya keessa jiru namoota buqqaaniidha. Gara miiliyoona 6.7 kan ta'u immoo sababa hongeetiin godinaalee 10 keessatti rakkoo hongeen mudate kana baraaruuf mootummaan naannoo Oromiyaa karaa qindaa'e taaksii foorsii koree dhaabee asii hanga gadiitti karaa iftoomina qabuun deeggarsa qaama garaagaraa irraa sassaabuun hojii kana hojjetee jira. Kana qofaa miti bishaan boottee gara 300 olii ta'u barbaannee hanqinni biyya keessa jira akka waliigalaatti bootteelee kanneen kireeffannee lubbuu namaatii fi lubbuu loowwanii hanga tokko baraaruun danda'amee jira. Kana qofaa miti qarshii callaanis kan kenname gara biiliyoona 1.4 ol ta'utu barreen gaddaa dabalatee kan qoodamee jira. Bakka dhaqqabuu hin dandeenye bakka immoo deeggarsa kennuu hin dandeenye immoo maallaqaan akka deeggarsi godhamu kan godhame. Kanarraa ka'eeti yoo xiqqaate lubbuun nama tokko otoo hin miidhamin dabarsinee jira jechuudha. Koreen marreen gaddaa dhaabbate barabaranaallee bifuma saniin itti fufee barabaranaallee deeggarsi hawaasa keenyaaf godhamu kan waan roobee deeggarsa keessaa bahanii uf danda'an akkuma jirutti ta'ee yoo xiqqaate barabaranaa lammiilee keenya miiliyoona 4.4 ta'aniif deeggarsi namummaa kennamaa jira. Yoo xiqqaate midhaan miiliyoona kumtaala 2 ol ta'u gara qarshii biiliyoona 10tti herreegamu qarshii dabalatee deeggarsa garaagaraa dabalatee uummata keenyaaf kan kennamaa jiru ta'uu isaati. Aadaa wal gargaarsaa labsii buusaa gonofaa caffee Oromiyaan labsametti gargaaramuun uummanni hongee akka dandamatuuf hojii guddaan hojjetamaa jira. Ammas hongeen kun babal'achaa waan deemuuf ciminaan hojjetamuu akka qabudha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan himan. Waggoottan darban hojii hojjetameen lubbuun nama tokkoyyuu akka hin banne gochuun danda'amee jira. Kan miidhame loonidha. Looni miidhameera. Kana alatti garuu lubbuu uummata keenyaa qixaan baraaruun danda'amee jira jechaadha. Kanaafuu gama kanaan hojii gaariitu hojjetamee qaama hundaanuu kan jedhuun qaba. Keessattuu immoo buusaa gonofaa irratti hirmaatamee hojjechuu irratti uummanni keenya aadaa gaarii dura ganamaa qabutti deebi'ee jira. Inni kun cimuu danda'u tura jiraata jechaadha. Sadarkaa hundatti cimuu tura jiraata. Yoo cime qabeenya qabnaa, humna qabnaa, tokkoon namaa buusaa gonofaadhaan yoo waliif dhaqqabe Oromiyaadhaaf miti iddoo biraatiifis gahuu dandeenya jechaadha. Isa kana immoo qabatamaatti argineerra. Bara kana immoo adda kan taasisu rakkoon kun hammaachaa dhufuurraa kan ka'e akka mootummaa naannoo Oromiyaatti itti yaadamee sirna buusaa gonofaa dabarsinee jirra. Sirna buusaa gonofaa dabarsineen uummanni daangaa hanga daangaatti keessatti hirmaatee hojjechaati kan jiru. Keessattuu uummanni naannoo keenyaa tokko ta'ee tokkummaadhaan karaa ijaarameen deeggarsa kana dhiyeessaati kan jiru jechaadha. Deeggarsa dhiyaataa jiru kanaan qarshiin biiliyoonota lakkaa'amu walitti qabameera. Yeroo darbe keessatti qarshii fi qabeenya dhiyaataa jiru kana waan lamaaf oolchaa jirra. Tokkoffaa hongeedhaaf oolchaa jirra. Lammaffaa immoo barattoota manneen barnootaatti nyaata dhiyeessinuuf akka naannoo keenyatti naannoo miiliyoona 5 geenyee jirra. Isaaniifis dhiyeessaa jirra jechaadha.
hojii kana lachuu kan hojjechaa jiru sirna buusaa gonofaa diriirsineedha. Kun immoo aadaa fi duudhaa uummata keenya irraa barannee kan hojiitti hiikaa jirudha. Bu'uuruma kanaan hojiin jajjabeessaan hojjetameera. Akka biyyaatti immoo kaka'umsa gaarii uumameen amma abbootiin qabeenyaa uummanni sabaaf sablammoon hundumtuu deeggarsa adda addaa gochaa jiru. Isa kana qindeessinee naannoo keenya iddoo hundatti deeggarsi kun akka dhiyaatu gochaa kan jiru jechuudha. Isa kana keessatti uummata keenya naannoo keenyas uummata sabaaf sablammoota uummata Itoophiyaa deeggarsa kana gochaa jiraniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaada. Gama kanaan hojii gaariidha kan hojjetame. Miidiyaaleenis hojii kana dammaqsuu irratti, barsiisuu irratti, hubachiisuu irratti fi uummata keenya kakaasuu irratti hojii guddaa hojjettanii miidiyaaleedhaaf irree galata guddaan qabu. Jiraattonnii fi manguddoonni godina Booranaas hawaasni hongee akka dandamatuuf mootummaan naannoo Oromiyaa qaamaan bira ga'ee jajjabeessuun hawaasa bal'aa hirmaachisuun tumsaa fi deeggarsa argatanitti akka gammadanidha kan himan. Baay'ee gaarii uummatu fi akka rakkoo giseenni rakkoo kee jiru dhufanii ilaaluun guddoo namatti tola. Kanaaf kun meerdasaa qabnaa kabajamaa jenna. Guddoo namatti tola. Mootummaan dhufee gisee kana haaloodha kan rakkoo kan keessa dhufee horii sanyaaf illee bir dhaabbatee laalee ulaa borojjeettiin jaaramtillee laalee uummata kanaan maal kee jirtan jajjabaadha rakkoo kanirraa waaqi san hambisiin jechuun guddoo namatti tolaadha. Qindeessee deeggarsa gargaraa fuula gargaraatti moobaalaayis godheetiin akkaataan inni deemuu jiruun waan baay'ee uummata kana fuulduraa fi nama abdachiisaatii waan jedha. Guddaa galata guddaa qabanii waan jennaan dhufanii nam laaluun rakkoo kee jirruuf waan gammada irraatiif waan jennaan wanni kun waan bona hongee kee jirrullee waan kana kaqaraa akka nu akki jajjabaa kee jirrullee waan guddoo nu gammachiisee arbeetta waan qarbir dabarlee kadibii eega waaqni yeroo bunuu kenninna jennee kadhanna malee waan nu gammachiisaati gammachuu guddoo irraa arganne gammachuu guddoo irraa dhageenye waan dansaa nu hojjetan jennee dhufaansi warri as dhufee fi guddiin warri nu daree fi guddoo gammanne gammada guddaa qabna. Haalli isaan dhufanii uummata kanaa bona keessaa laalanii arganii deeggarsa kan qabatanii dhufanii haal baay'ee namatti tolu. Kunini bona waaqaa dhufeeni nam qabeen nama agarsiisa. Nam qabeen waan abdii guddoo namaatti toraati. Bokka waaqaan namaa rooba namni immoo yeroo akkatti namaa gargaara akka mootummaa qabnu akka nam qabnu waan nutti agarsiisaati. Akka malee dansaan akka nam tokkootti akka Booranaatti waan baay'ee nu gammachiisaati. Kan qofaan lafa adda addaa irra miidiyaanii fuula adda addaati nu reebuu jiran. Booran biyya hangafa gaaf inni beela'e. Nummoo callimnee hin teennu jettee Oromoon bakka jirtu cufa biyya laatiif biyya keessa cufa deemtee nu gargaaruu siitii fi baay'ee nu dhaga'ama guddoo galateeffannee galatooma. Tumsii fi deeggarsi maallaqaa midhaan nyaataa nyaati horii mootummaa fi hawaasa bal'aan taasifamaa jiru to'annoo fi hordoffii cimaan qisaasama tokko malee uummata hongeen miidhame bira akka ga'uuf koreen ijaaramee xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jirus odeeffanneerra. Deeggarsi uummanni taasisaa jiru deeggarsi mootummaan taasisaa jiru immoo karaa qindoomina qabuun sirrittiin hoogganamee uummata bira akka dhaqqabu. Kan ammoo kaa'amee taa'ee immoo bakka rakkoon jirutti immoo uummataaf raabsamuu qabus akkaataa isin akka raabsamuu qabu hojiin hojjetamaa jiru jira. Dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennamee federaalarraa naannoorraa qaamonni garaagaraa ijaaramanii koreen garaagaraa seektara garaagaraarraa ijaaramanii sadarkaa naannootitti buusaa gonofaatiin kan hoogganamu akkasumatti immoo keessaafuu godina Booranaa irratti tiimiin kun akkasumatti ministeerota irraa bakka garaagaraa irraa kan ijaaraman achittis hoogganaa jiru. Maaliif risoorsiin mobilaayiz ta'aa jiru kun sirnaan akka hoogganamu karaa guutuu ta'een uummata biratti dhaqqabu akka qabu achitti abbummaadhaan ni hoogganama. Asii wal qunnamaati kan deemamaa jiru. Kaan ammas kan godinaalee kaanis akkasuma koreen ijaaramtee kan hordoftu jira. Godinni hundinuu sochii godhaa jira. Meeqa akka deeggaruu qabamu adda bahee jira. Hatta seektarra inni mootummaa naannoorra jira mataasaa ramadamee fi maal deeggaruu akka qaban adda bahee jira. Sochiin jirtu baay'ee gaariidha. Sirriitti mobilaayiz ta'aa jira. Inni kun sirnaan hoogganamuudha. Itti fufuu danda'a waan ta'eef waan amma walitti qabamaa jiru kana bakkuma takkaan gadi buusamii akka ni sinqisaasomne koreen ijaaramee jira. Kallattiidhaan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitiin kan hoogganamu jira. Buusaa gonofaa biratti koreen ijaaramee kan hordofamaa jiru jira. Gaditti akkasuma godina irratti kan ijaaraman jiru. Akka mootummaatitti sirriitti dhimma kanarratti qindoominaa wal dubbisaa waliin mari'achaa kan hojjechaa jirru. Maaliif risoorsiin walitti qabamaa jiru kun
qixa sirriitti walitti qabamee kaayyoo barbaadameef san qaama miidhame sana qaama hongee miidhame sana bira akka gahuuf hordofii fi to'annoon taasifamaa jira. Kan maallaqaa akkaawuntii busaa gonofaa kan seeraan banametti galaa kallattiidhaan achitti seeraan galaa jira hordofamaa jira. Kan midhaanis akkasuma jidduu kanatti ammaaf wanni qisaasamaa jiru hin jiru waan ta'eef ammas garuu hordofii walirraa cituu hin qabu. Maaliif uummanni deeggarsa isaa walirraa hin kunne itti fufaa jira. Sirnaan deeggaramuudha qaba. Kan godina irratti walitti qabamaa jiru mataasaa isa ammaa qofaafii miti. Kan walitti qabamaa jiru yoo rakkoon kun achi dheeratellee akkamittiin uummata kana biraan geessisna hajuu sana irratti karoorfame innis koreen irratti ijaarame kan qindaawaa jiru waan ta'eef innis sirnaan walitti qabamaadha. Karaa busaa gonofaatiin godinaan hangam mobilaayizii gochaa jiran hangam galii godhan hajuu sana hordofamaatti deemaa jira waan ta'eef naannoo kanatti ammaaf akkaataan ittiin hordofamaa jiru akkaataan ittiin uummata biratti illee raabsamee gahaa jiru baay'ee gaariidha. Garuu ammas uummanni keenya bal'aan uummanni Oromoo naannoo Oromiyaa keessa jiraatu fi akkasumas bakka biraas jiraatu uummata bal'aa uummata baay'ee waan ta'eef rakkoon kun fuula durallee dheerachuu danda'a waan ta'eef deeggarsi taasifamaa jiru yoo jiraates ammallee deeggarsi isaanii itti fufuudha qaba. Gara godina 10 rakkoon kun waan mul'atuuf rakkoo uumamaati waan ta'eef ammatti keessaa bahuu dandeenya jechuudhaaf nama rakkisa waan ta'eef ammas deeggarsi uummata keenya walirraa cituu hin qabu. Waan xiqqoodhaan uummanni keenya achitti kan walitti qabu san gaafa walitti dhufu guddaadha jechuudha. Uummata kana gargaaruu waan danda'u deeggarsi uummataa walirraa cituu hin qabu. Akkasuma abbootiin qabeenyaas sosochii eegalan keessaa fi alaa cimsuudhaan uummata naannoo keenya keessatti sababa kanaan miidhamaa jiran cinaa dhaabbachuudha qabani. Afayaayin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman qaamolee waamicha caffeen Oromiyaa lammii keenya hongeen miidhame bira dhaabbachuu qabna jedhe dhagahuun tumsaa fi deeggarsa taasisan hundaa galateeffataniitu jiru. Kan mootummaan deeggarsa godhu mataasaa karaa busaa gonofaan qindaa'ee koreen achittis ijaarame kan deeggaramu waan ta'eef isas akkaataa rakkoo isaaniititti wal bira dhaabbachaati kan turani. Kanaan ammoo barana xiqqoo haalli isaa caamni isaa waan baay'ataa dhufeef naannoo sanitti baay'ee ulfaataa ture haalli isaati. Gadi buunes qaamaan ilaallee rakkoo jirus uummata keessatti uummata wajjiis mari'annee akka mootummaatittis hojiin babal'aan hojjetamaa ture jira. Deeggarsi taasifamaa tureeti jira. Kan mootummaan taasisu qofa osoo hin taane uummanni keenya bal'aan lammisaa cinaa akka dhaabbatu deeggarsa barbaachisu akka taasisu lubbuun namaa akka hin miidhamne deeggarsa lammummaa waliif akka taasisuu qaban waamicha taasisaa turre jira. Waamicha kanaan ammoo uummanni keenya aadaa kaleessas wal gargaaruu qabu sana seera goonee immoo busaa gonofaa baasne kana fudhachuudhaan bakka jiru fageenya osoo hin daangeessine warri rakkoo nageenyaa keessallee jiran Boorana biratti qaamaan dhaquudhaan jajjabeessaa deeggarsa taasisaa jiranii akkasuma abbootiin qabeenyaa maallaqaan karaa akkaawuntii busaa gonofaan deeggarsa taasisaa jiru. Abbootiin amantaa osoo nafne magaalonni jiraataan magaalaa godinaa uummata kana cinaa dhaabbachuudhaaf akkasumatti hirmaannaa guddaadha kan taasisaa jiran. Kan Booranaa haalli ammaan tana irra jiru haalli deeggarsaas baay'ee gaariidha. Kan mootummaan gargaaraa jiru cinatti uummanninis waamicha taasifamee fudhatee deeggaraa jira waan ta'eef haalli isaan irra jiru baay'ee gaariidha. Bishaanis raabsaan bootteedhaan raabsamaa fi waan jiruuf uummannis abdii kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Akka mootummaattis akka uummataatittis lammiin keenya uummata cinaa dhaabbatee deeggarsa barbaachisu ammaaf taasisaa waan jiru waan ta'eef haalli uummanni sun irra jiru sammaan tana baay'ee gaarii jechuudha. Kan biraa godinaalee biraas kanneen akka Arsii, Baalee Bahaa gara gammoojjiidhaatitti Harargeen lamaan gara gammoojjii Gujiin isaanis hanqina roobaatiin rakkoon hongeedhaan ni mul'ata achis waan jiruuf naannoo sanittis akka mootummaatittis deeggarsi walirraa hin cinne taasifamaati jira. Haalli ittiin uummanni keenya uummata isaa kan rakkate cinaa dhaabbatee ittiin deeggaraa jiru wal cinaa dhaabbatee uummanni rakkoo sanaan akka hin miidhamne waliin birmachaa jiru baay'ee gaarii fi jajjabeessaa kan biraatiif illee kan barnoota ta'uu danda'udha. Aadaa duudhaa uummanni keenya kaleessa qabu seera ta'ee ba'e sanas qabatamaadhaan hojiitti hiikaa kan jiran waan ta'eef carraa kanaan waamicha taasifne uummanni keenya fudhatee abbootiin qabeenyaa daldaltoonni abbootiin amantaa uummanni jiraataan uummanni naannoo keenyaa hundi godinaalee hunda keessa jiran uummata keenyatu miidhame jechuudhaan uummata godinaalee kanneen keessatti miidhamaa jiran cinaa dhaabbachaa deeggarsa taasifamaa jiruuf deeggarsaanii immoo qaamaanis dhaqanii
uummata jidduutti gadi bu'anii uummatas ilaalaa jajjabeessaa kan jiran waan jiraniif carraa kanaan akkuma waamicha taasisne ammas irra deebi'ee maqaa koo fi maqaa cafee mootummaa naannoo Oromiyaan deeggarsa isaan taasisaniif kabajaa fi ulfina olaanaadhaan galatoonfachuudhaan barbaada. Uummanni Oromoo rakkoo uumamaas ta'e namtolchee isa mudatu irratti garaagarummaan siyaasaa yoo jiraateyyuu tokkummaan wal bira dhaabachuu irratti rakkoo akka hin qabnedha. Tumsii fi deeggarsi lammiilee ongeen miidhamaniif taasifamu cimee itti fufuu akka qabus Adde Saadaan amaniiru. Rakkoon kun rakkoo uumamaati. Rakkoo uumamaa sababa caamiinsa roobaatiin deddeebiidhaan kan mul'atu dabree immoo dhimmoonni akkasiisan kan mul'atanidha. Malee dhimma sababa namaatiin kan uumame miti. Isaaf uummanni keenya wal cinaa dhaabbachuudhaan rakkoo kana keessaa wal baasuudhaaf fageenya osoo isaan hin daangeessin ilaalcha fedhe yoo qabaate rakkoo kana keessatti uummata keenya cinaa dhaabbannee uummata deeggaruu qabna kan jiru sanaan wal cinaa dhaabbachaati kan jiranii tokkummaan uummata Oromoodha kan ittiin cimaa jirudha. Maaliif yeroo rakkoodha akkasittiin sabni guddaan kun wal cinaa dhaabbatee rakkoo kana keessaa wal baasuudhaaf wal cinaa dhaabbachuun jajjabaatee itti fufuudha qaba. Lammiin kun qabaadha jechaati. Bakka rakkoon qunnametti kan iyyachaa jiru. Gaafa qaamaan dhaqanii ilaalan ammoo baay'ee haalli uummanni sun keessa jiru rakkoo san keessa ta'anii uummata abdii qabudha. Keessaafuu uummanni Booranaa uummata kadhaallee hin beekne. Ollaa isaarraa rakkadhee jee kan kadhaan beekne idduma jiru sanitti waaqatu natti fidee rakkoon kun rakkoo uumamaati. Mootummaa waan danda'u hundaan na deeggaraa jira. Kanaaf asumatti deeggarsa mootummaa kana eeggachaan isaan deeggarameen rakkoo kana keessaa abdii jedhu waan qabuuf gaafa dhaqanii ilaaltellee dubbistullee abdii namatti horan rakkoo sana keessa ta'anii abdiin isaan qaban abdiin isaan uummata isaaniirraa saba isaaniirraa qaban baay'ee guddaadha. Kanaaf uummanninis akkasittiin uummata Booranaas ta'e uummata godinaalee biraa keessatti miidhamaa jiran hunda cinaa dhaabbachuudhaaf deeggaraati kan jiranii akka waliigalaatitti deeggarsi taasifamaa jiru deeggarsa lammummaa uummanni Oromoo kalees rakkoo keessatti wal cinaa dhaabbatee ittiin wal deeggaraa ture sana kan cimsaa jiru kan agarsiisaa jiru waan ta'eef yeroo rakkoon akkasiisan dhufte qofa osoo hin taane rakkoon akkasiisan deebi'ee illee mul'achuu waan danda'uuf qabeenya amma walitti qabamaa jiru kun aadaan uummanni keenya kaleessa qabu kan seera tahee beekun buusaa gonofaa jechuun yeroo rakkootiif waa ol kaa'achuu jechuudha. Waan ol kaa'atan san gaafa rakkoodhaa itti fayyadaman. Kanaaf innis sirnaan hoogganamee hojiirra oolaa jira. Mootummaan xiyyeeffannaa guddaa itti kennee lammiin tokko sababa kanaan akka hin miidhamne hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Akka mootummaatitti mootummaan sadan naannoo keenyaa hunduu wal dubbisuudhaan qindoominaan rakkoo uummataa kanaa furuudhaaf qaama dhimmi ilaalu kan bira hanga federaalaas dubbisaadha. Hojiin hojjetamaa jiru. Hojii baay'ee gaarii waan ta'eef uummanni keenya rakkoon tokkollee miidhaan lubbuu namaa osoo hin dhaqqabne yoo rabbiin nu gargaaree roobni yoo roobe uummanni rakkoo kana keessaa bahuu ni danda'a jechuudha. Uummanni bal'aanis bakka jiranirraa deeggarsa barbaachisu hundaa taasisaa waan jiraniif aadaan uummanni keenya qabu kun daran dagaagee gabbatee bal'atee itti fufuu qaba. Dhaloota itti fufuu dabaruudha qaba.